kabajamoo daawwattoota keenya oduu ammaaf qabannee nuti isin dabarsaa ana oduu waliin adurree hidhii diimtuuti. Jalqaba irratti oduu ayyaana waggaa. Namtichi maqaan isaa Tasfaayee Galaasa jedhamu lukkuun ayyaanaaf bitadhina jalaa badde jechuun miira aariitiif miira gaddaa keessa ta'ee gaddasaa uummata Itoophiyaatiif dhaamee jira. Oduu dinqisiisaa. Akkuma beekamu qaamee tokko hanga ja'a kana gidduu hojjetaan mootummaadhaaf tola akka ta'an hojjechaa jiran bira ga'ameera. Namtichi maqaan isaa Cabbaqii Taasisaa jedhamu ayyaana hoolaa bitee otoo galaa jiru akka tasaatee karaatti nannisuutuma Cabbaqii jedhamu itti dhufee hoolaa kana ayyaanaaf qaluudhaaf bittee yaafani jedhuuni lakkii baadiyyaadhaa ayyaana baasuna bukkee dhufte jedheeni. Breaking news. Ayyaana kana wal ilaalchisee hojii idilee isaanii kan dhaabanii turan obbo Shiroon gara hojii isaaniitti deebi'uun beekameera. Shawaati namni maqaan isaa Shambar Shaanqoo jedhamu dhukkubsannaan mana yaalaa geessanii achiin booda dooktarii maal taate jechuun gaafa gaafatu hangiddu kana waan isaan beekuuf farsoo dhuguun dide jedhe. Jaarsi maqaan isaa hin beekamne firiin qormaata kutaa 12ffaa baranaa gallakkifamuuf oduu jedhu rabbumtiin waa dhageessis jedhee dhibaa tureera qoosaa tureera. Oduu ispoortii. Taphni waggaa lamaaf Itoophiyaaf Tigraay gidduutti taasifamaa ture galii malee 0-0 xumurameera. Nu gaddisiisa. Barri nuti haaraadha jennee kabajuuf jirru kun faranjii waggaa 8 dura kabaje jechuun namichi gaazexeessaan tokko imimmaan isaa dhangalaasaa gabaasee jira. Oduu gaddaa. Namtichi maqaan isaa Miijuu Kolfaa jedhamu tokko harroo macaatii qaamuu eegalee ergan maraqaneen booddee fincaa'uuf gara mana fincaanii ga'een waan annaqee firraan fadheen deebi'ee jechuun miira gaddaan nuuf gabaasee jira. Oduu dinqisiisaa. Faanoon 4 kiiloo galuuf otoo fiigaa jirtu Dabra Biraanitti mana haraqee galuun achitti hafte jedhame. Namtichi dhibaan tokko bara 2015 keessa karaa sooshaal miidiyaatiin feesbuukii, tiiktookii, teelegiraamiidhaan namoota isin gaddisiise hundaaf utuun beekin kan isin gaddisiise hundaaf baga isin gaddisiise jechuun nuuf gabaase. Namtichi maqaan isaa Mr. Bin jedhamu kan naaf hin galle barri 2016 akkuma bara 2015 fulbaanaan eegalaa jechuun miira gaaffii keessa galeera. Namtichi maqaan isaa Mirqaanaa jedhamu osoo diisii sirreessu gaafa inni OBN galchuu fi didu meexaa ofidaa jalatti naqaa hojjechuun isaa nafu jedhe. Namtichi maqaan isaa Beela'aa jedhamu haala kanaan itti fufnaan foon miti shirooyyuu ayyaana waggaatti nyaachuun keenya nafnu jedhe. Oduu gammachiisaa. Namoonni qoosaan keenya yookaan oduun keenya isinitti tole subscribe, like, share, comment akka nuuf gootan abdii guddaa isinirraa qabna waan daawwataniif galatooma.